Amantiiwwan baay'een yaada garaa garaa qabaatan malee Waaqa tokkichatti akka amanan beekamaadha. Viidiyoo keenya har'aan amantiiwwan dinqisiisoo fi dhaga'uuf illee namatti ulfaatan isin daawwachisna. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuun akkasumas mallattoo bilbilaa sana tuquun hamma dhumaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Kaarnimaata Temple of Rats. Ka'umsi isaa biyya Indiyaa naannoo Raajistaanitti yoo ta'u jaarraa 15ffaatti asitti hordoftoota miliyoonaan lakkaa'aman horachuu danda'eera. Manni amantaa isaanii Kaarnimaata yookaan Temple of Rats jedhamu kan itti amananis hantuutota mana sana keessa jiraniini. Hordoftoonni amantaa kana namni Yihuuduu gara hantuutaatti jijjiirama. Hantuunni Yihuuduu nama ta'e dhalate yaada jedhuun amanu. Mana amantaa kana keessatti tilmaamaan gara hantuutota 25,000tti ga'anii jiraatan miila namaa irratti sejjetanii darban akka milkiitti lakkaa'ama. Amantoonni biyya garaa garaatti aarsaa qopheessuuf aannan, hanqaaquu fi qixxaa tolfatanii gara mana amantaa kanaa ni dhufu. Gara keessaatti seenuufis kophee baafachuun dirqama ta'a. Sababni isaas ulfinna waaqa isaanii hantuutaa fi erga gara mana amantaa kanatti seenaniin boodas of eeggannoo cimaa gochuun dirqama ta'a. Sababni isaas namni hantuuta mana amantaa sana keessaa tokko irratti ejjeetee ajjeese hantuuta warqiin bocamee fiduun dirqama isaati. Kun immoo gatii guddaa gaafata. Church of Satan. Amantaan kun kan hundeeffame bara 1966 Kaalifoorniyaatti yoo ta'u, amantaa kana kan jalqabees Anton LaVey nama jedhamu ture. LaVey amantaa kana jalqabee yeroo xiqqoon booda kan du'e yoo ta'u, dura bu'ummaa intala isaatii fi luba isaanii Peter Gilmore'n gaggeeffamuun addunyaarraa hordoftoota hedduu horateera. Kan itti amananis aarsaa kan baasanis seexanaaf yoo ta'u, amantaa kana fudhatanii yaada jijjiiruunis rakkisaa akka ta'e himama. Kitaabni isaanii The Satanic Bible jedhamu LaVey kitaaba kana barreessuuf gargaarsa seexanaatiin guyyaa tokkoo fi halkan tokko qofa akka itti fudhatee dubbata. Hoggantoonni biyyoota garaa garaa hafuura kanaan waan qabamaniif namoonni hedduun waggaa waggaan amantaa kanaaf aarsaa akka ta'an ni godhama. Akkasumas feestivaalonni garaa garaa waggaa waggaan yaadannoo seexanaaf akka oolan taa'ameera. Isaan keessaa Halloween isa tokko. Church of Euthanasia. Amantaa dinqisiisaa jedhamu kana waliin wal isin barsiisu. Ajjeesuun yookaan of ajjeesuun fayyina argachuun jedha amantaan Euthanasia. Amantaan kun kan hundeeffame akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1992 keessa yoo ta'u, kan hundeeffames Chris Korda nama jedhamtuuni. Dhaadannoon amantoota kanaas of ajjeesuun addunyaa baraarii kan jedhudha. Amantoota kana biratti of ajjeesuun ulfa buusisuunii fi nama ajjeesuun akka fayyinaatti lakkaa'ama. Yeroo waaqeffannaa isaaniitti yeroo hunda namoonni fedhii qaban filatamanii amantoota fuulduratti akka of ajjeesanii fi ulfa akka buusisan ni godhama. Wanti kun akka ta'us aarsaan kanfalamaa jiru seexanaaf waan ta'eef hoggantoota addunyaa waan isaan cinqu miti. Yeroo ammaa hordoftoota hedduu horachuu danda'eera. Akkasumas amantiiwwan ofishaal godhamanii galmaa'an keessaa tokko ta'eera. Vampirism. Amantaan kun immoo tuuta vaampirotaan amananidha. Amantoonni kunniin yeroo baay'ee dhiiga oliif arjoomu. Akkasumas nama dhiiga isaaniif arjoomuuf gatii guddaa kanfalu. Amantaa kana keessa wanti dinqisiisaan namni mana waaqeffannaa kanatti ol seenee hunduu dhiiga namaa dhuguun dirqama isaati. Amantaawwan garaa garaa akka gara jireenya bara baraatti deemuuf yaadanitti namoonni kunis bifa vaampiraa qabachuuf guyyaa guyyaan hojjetu. Maatiiwwan chaanaalii keenya viidiyoo amma isin daawwachisne keessaa kan irra isin dinqisiise koomentii jalatti barreessuun akkasumas chaanaalii keenya like, share, subscribe gochuun dagatinaa isiniin jecha viidiyoo biraan ammoo arginutti nagaatti.